warahmatullahi wabarakatuh. Jala samtoota kabajamtoota hordoftoota baakaatu kam jirtu nagaa jirtu fayyaadha nageenyi badhaadha bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa qilleensarraan naannawee salaamtantii bahaara taa'ettee iddoo jirtanitti isin biraa geessu isiniin jecha har'aan tana maal qabadhee dhufte ni beektu. Har'aan tana waan bashannansiisaa takkan sile qabadhee dhufe kanaafuu yuutuubii kee kana laayik sabskiraayib sheer gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Waan takka walirraa barannaa waan hin beekne walirraa barannaa waan hin beekne wal gaggaafachaa tuma kan itti fuunataniin jedha. Warroonni yuutuubii kee sabskiraayibii naaf gootan galatooma hundi keessanii warroonni sabskiraayibii naan godhee yuutuub baakaatu laayik sabskiraayibii sheer godhana jajjabeessan isiniin jedha. Waan na dhageeffatanii hundumti keessanuu galatooma thank you. Har'a immoo akkaataa aanan itti raafamu aanan illee hin jiru kanuma isin argisiisuu barbaade inni kun biyya namoota ni beekare. Kazaa kanaan barsiititti kan aanan itti elmamtu jira meeshaan aanan itti elmamu xuunxuun jirti sabaree jedhanii qoraasuma maalinni tokko maqaasaa gochuma jedhanii awwala sabaree yookaan gochuma yookaan baarree yookaan ideen jedhamu kun ni qoraafama marga qoraafamee booda aanan itti elmanii erga aanan itti elmanii geessanii aanan kan ni kuusanii ni walitti heddummeessanii jechuudha. Akka wanni ta'u jechuudha walitti heddummeessanii kuusanii aanan kun ni guddate in qammana erga qammanee booda qammana jechuun aanan tolchilee dhitiitiin mi'iin ta'in jechuudha. Aanan belma bakka naannoo Arsiititti mi'ii jedhama. Yoo raafachuu baadhee naaf bolchaasiniin jira mi'ii jedhama kan xiqqoo ture immoo kan xiqqoo yeroo akkana eegsisan wal jala rarra'u suni qammana jedhama jechuudha. Aanan qammane kun immoo kan walitti qabatee aanan itittuu jedhama. Ititee aanan kun qammanee dura mi'ii ture mi'irraa qammanee qammanarraa ititee erga geeffamee booda maal godhanii meeshaa itti raasan qopheeffatanii dura warri keenya aayuleen akka oolan teenne jechuudha. Wanni itti raasanii buyyuutii jedhanii wanni itti jira. Warri shawaa bishaan itti waraabbata garuu faamiliin teellee duraan bishaan itti waraabbatti isaa san guddaadha hedduu guddaadha utti wayitii jira jechuudha isatti raasan jechuudha. Wanti immootu na jalaa futte bareessaa amma immoo jaarii kattillee raasan jaarii jechuun isa bishaan isa zayitan bitamu kana fa'aa kan bishaan itti waraabbatan kana hojjetanii kanatti kan raasu numa jira kan irratti xiqqaatitti kan raasu numa jira kan irra guddaatitti kan raasu numa jira haala saniin raafama jechuudha. Aanan erga raafamee aanan kun ititee erga jedhe hin raasanii yeroo raasan kan akka itti raasanii yookaan jecha yeroo san raayyeesee raafnu fa'aa faarfannaa yeroo akkatti aanan raafnu faarfan jedhamu hedduullee hin beeku raafadhee jira obboleeyyan kiyya ammaaf garuu wanti takka wanti yaadadhan bina keessa turee jira waan ta'eef jecha waa'ee yeroo san biyya keessatti godhu hanga tokko raafadhee jira. Maaliifi namoota biraatiis barnoota ta'a kennaafis yaadannoo ta'a anaafillee isiniifillee bohaartii ta'a jechaaf waan kana isin qopheesse waan kana fakkaata. Waa'ee yeroo biyya jirru baadiyyaa keessatti naannoo Arsiititti ganda hin akkaataa itti jiraannu Arsima keessa ta'ee haalummaa Arsiin kun itti jiraattu garagara waan taateef jecha namoonni naannoo biraa egaa akkana jedhama amma aanan kun qammanaa fi itittuu fi mi'ii waan jedhamu kana naannoo biraatitti akkana ta'uu dhabuu mala jechuudha. Kanaafiyyuu akkas ta'edha akkana jedhama waan jedhu walirraa barnoota taasisanii jechuun barbaade Oromootii bakka jirtanii fayyaa naataa fayyaa hin dhabinaa umrii dheerataa isiniin jaaladhaa isin jedhu akkana jennaa yeroo aanan raafnu jechuudha. Saayahoo 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 situu na boossee goshoo aayahoo saayaa lalii jedhe saayoo lalii ulfiina keemisa seetii darii daalee kiyyaa muuti hodiilee shaaloo kiyyaa muuti hodiilee baddaa galaa biyya toshiilee saayahoo 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 situu na boossee goshoo aayahoo mee dhugaa dubbanna warra kareettanii aanan osoo raasin biyyaa baatanii jirtu ijoollee baadiyyaa taatan yeroo aanan dafees ni boodii defaa yeroo meeshaa xiqqoo aanan raaftan akkatti arga
إلين دانني دفي بهي دفي بهي ولين دانني أولين دانني فتين دانني دفي بهي دفي بهي دفي بهي دفي بهي دفي بهي دفي بهي وريني سنة كتراتات طيرو بيجرت سنة ما هنجرو زرع بلين كونتي رتنا فريسة هند اللي يادا بتك متكن الرياضة دا إبرانا كان رافمي أكدتي مرفمي أكدتي بيودي وفاوتي تراسن سنة كنا براني أكد أنا بوليتك أبتو جيجا حركة كان كيدي كتي دادا سوليتك أبدا كوني نمو فلقانا يوخان وليتك أبدا جدا شو كيستي فلقانا أنا وليتك أبني haaluma garagaraati jechuudha akkaataa namni keenya kan baadiyyaatti jiraatu akkana fakkaata waan biraa immoo waan babbareedaa qabadhe inshaallah isin dhufuu deemaa waan akka walaloo waan akka jireenya baadiyyaa teennaa biyyuunuma kana keessa teennee akkaataa mooyyee itti tuman akkaataa midhaan itti findigan akkaataa qamadii itti findigan haala jiru hunda inshaallah qabadhe dhufuuf ta'a biraankilee garagaraa akkasuma challenge garagaraa inshaallah namoonni qabadhe isiniif dhufa kanaafuu yuutuubii sabskaayibii godhaati na jajjabeessa na bira dhaabbadhaan isin jira isin jaaladha bakka jirtanitti fayyaana ta'an kan si waliin turte baa intala kaayoo taate yookaan bilqiisan tana kamaloo taate maqaa keela sumaan bara isin jira yuutuubii kiyya sabskaayibii naaf godhaa fayyaanaaf ta'a bakka jirtanitti fayyaa ta'a I love you Oromoo qaashtii uummata fannaanii